بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبليان كينيا أكم جرت النجاة مغرب بينغو يا راتين سنجين سنين جرا كنوا ديكا مسجد ربي كتير قمنا كنوا كن مسجد ربي تي واستوديو غندا مسجدا كتير قمنا في ربي akkuma sunna ishaayii jechuudha salaamtaa baaneen asitti argamna jechuudha sunna ishaayiidhaa salaannee akkuma salaamata baaneen wudu'aan as keessa taa'utti jirra jechuudha rabbi nu haa milkeessu egaa daawwattoota keenya haga xumura viidiyoo kanaatti dhaggeeffadhaa isiniin jechuudhaafin deema kanaaf hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura viidiyoo gabaabduu wajjiniin jalqabnee jirra jechuudha kanaaf bakki itti argamnu masjida rabbiiti masjida bakka kabajamaa keessatti argamna harri guyyaan meeqa lama jechuudha muharram lama akka lakkoofsa muslimaatti yookaan lakkoofsa hijiraatti waggaa 1447 keessa jirra jechuudha waggaa 1447 jechuun bara haaraa jechuudha faranjiinu bara haaraa kana ni kabajatti akkasuma Itoophiyaanis bara haaraa jettee waa hundaan karaa danda'aniin kabajan jechuudha maskaramii jedhanii akkasuma nutis immoo hijiraa keenya bara haaraa kana wanni ittiin kabajnu alhamdulillahi rabbil aalamiin ka rabbiin irraan nu ga'e kun kabajaa guddaadha jechuudha alhamdulillahi rabbil aalamiin waggaa dhufuun illee nama itti ga'u rabbi nu haa godhu kanaaf daawwattoota keenya guyyaan har'aadha jumaallee guyyaa irraa salaannee jumaa irraa kana keessatti khutbaan tokkoffaa irra jira jechuudha khutbaan jumaa tokkoffaa irra jira maashaa Allah khutbaa jumaa tokkoffaa awwalli khutbaadhaa jalqabamee jira jechuudha ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam khutbaa isaanii gorsa isaanii gara biyyaatti dhaammatanii yookaan biyya gorsanii khutbaan tokkoffaa yookaan gorsi tokkoffaadha maal yoo ka jettan taate gaaf tokko gaara safaa jedhamu gaara makka keessatti argamu kan amma hujjaajonni warri hajjii godhan dhaqanii jidduu isaa naanna'an safaa fi marwa jidduu namni hin naannofne hajjiin isaa hin jirtu kanaaf safatti ol ba'ee maal jedhe yaa sabaa iyya arabaati gaafun yaa sabaa akkuma nuti har'aan tana uu jennu jechuudha akkasitti duuba ummanni jedha awwaatu didanii yaamicha isaa awwaachuu dinnaan akkamittiin da'waa itti himuu danda'a jechuudhaaf iyyeeti waamnaan ummanni hundiinaaf ne achi dacha'anii akka har'aan tana gizee namni iyyeega xiqqaa guddaan beekaa wallaalaan itti fiigu akkasitti jechuudha duuba gizee ummanni yaa'ee dhufu abiilaa habiifaadha osoo nan waa isinitti himee waraanaa isinitti dhufaa akkasuma waraanni laga kana keessa jira isiniin jeenan dhugoomsisanuu hii jedhe awwala dubbisaa jechuudha ni dhugoomsinaa jedhan akkasuma gaa takka sobas irratti nagarree jedhan akkasitti maal jedhe lubbuu keessan ibiddarraa bitaa yaa ilmaan fihirii jedheeti gosa isaanii lalakkaa'ee akkasit duuba an ergamaa rabbiitti na dhugoomsaa jennaan akkasitti abiilahabi namni jedhamu alihaadaa jamaacatanaa jeen yaa muhammadu alihaadaa jamaacatana tabban laka yaa muhammad alihaadaa jamaacatana rabbi si haa hongeessu kanaaf jettee walitti nu qabde yaa muhammad jedheen jechuudha abiilahab jechuun abbaa ifaa jechuudha fuula isaa kanatu ifa jedhan bareedina fuulaa qaba waan takka isaan godhu gaa diinii keessatti nama rabbi sodaatu malee bareedinni fuulaa yoo diinii hin qabaanne khasaara abiilahabii wanni jedhaniif ifiinsa fuula isaati laqabaa isaati laqabaa jechuun maa yushciru dhamma aw ilmadha waan faaruu yookaan arraba mul'isu nam tokko arrabaa jecha yookaan faaruudha achatti moggaasanii abiilahab jedhan jechuudha kuniyaa jechuun immoo waan abbaa abaluu obboleessa abaluu jedhan jechuudha abbaa abaluu abbaa maammad yoo inni maammad qabaate kuniyaa jedhama kullu maa suddira bi abin aw bi ummin aw bi khaalin aw bi khaalatin wama waamameen jechuudha waan durfame maal abbaa abaluu jedhanii abbaadhaan haadhaan akkasumallee eessumaan kuniyaa kennama jechuudha kanaaf har'aa kan asirratti gaaffii qabu abiilahabi namni jedhamu kuni maqaan isaa eenyu kuniyaan isaa hoo eenyu kommeentii jalatti yoo rabbi isin laaffise naa barreessaa isiniin jedhaa kun gaaffii kooti badhaasa guddaa qaba jechuudha duuba daawwattoota keenya
kanaafu gaafa sana daawwaa isaa keessatti akkas jennaan Abii Lahabiin abaaree abaarsisaa rabbiin immoo suuraa tokko ni buusee tabbat yada Abii Lahabin wa tabbe ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب أكس دوبا في جيدها حبل من مسد أمو أبي لهب هنغاية جين الجمالان ربين دي بسمال جي تبت يدا أبي لهب أركل مان أبي لهب يوكا ذات نساو هنغوفت جي إبدا سينو چالا ونما هنغيسو هنجرو rabbumat hongaa'e je akkasuma ayata oofee maal je jaartiin isaallee hongoofte isin jaartiin isaa maal gooti gaafa kaan dhakaa gurrattee ergamaa dha'uudhaaf dhufti ergamaa dha'uudhaaf dhakaa gurrattee dhufti akkasii rabbiin itti dukkaneessee akka isin hin argine gonaan dhabdee deebiti isa Abaabakriin as taa'u isa immoo ergamaan as taa'u ni dhabdi jechuudha ummu jamiil akkasuma gaafa kaanis qoree funaanteetuma karaa inni jamaadha kudura dhaabdee akka ergamaa waraanu jechuudha ammallee egaa duuba abaarsi rabbi isa jara irratti haa jiraatu jechuudha Abii Lahabii fi maatii isaa warra itti namanne akkasitti turte jechuudha kanaaf rabbiin suuraa sana buuse akkasi jechuudha maashaa Allah bara haaraa muharram guyyaa lamaati harree jechuudha jumaan irraa kun muharram guyyaa lamaa keessa jirra waggaa 1447 ka rabbiin nu gahe alhamdulillahi rabbil aalamiin maashaa Allahu barri kun bara milkii bara iimaanaa bara riskii bara caafiyaa bara waan dhabne hundatti argannu rabbi nuuf haa godhu daawwattoota keenya inshaa Allah sheer nu godhaa isiniin jenna chaanala kana immoo chaanala koomee meediyaa kana sabskraayib nu godhaa gattuqadhaa isiniin jenna gaaduuba daawwattoota keenya akka nama hin garree intayinaati gattuqadhaati quba keessan irra kaa'aa isiniin jenna amma quba keessan irra kaa'aa isiniin jenna daawwattoota keenya assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu